duraan ammoo saglaffaa daa baradhaa ture kurnaffaa daa baradhaa ture dabalee faa waliin jecha kamaa seenu keessaa barumsi duraaniitii fi kaammaa tokko miti ambooqannaan duraaniitii fi kaammaatu tokko miti jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo akkanatti na laaltan barsiisaa akkanan seene barataadha. Barumsi duraaniitii fi barumsi ammaa tokko miti jechaa dhaga'ee kutaa saglaffatti deebi'aa jira. Sagalii kana keessa ammoo A haa seenu moo B haa seenu moo C haa seenu moo D haa seenu isiniin jedha. Duraan ammoo saglaffaa daa baradhaa ture kurnaffaa daa baradhaa ture dabalee faa waliin jecha kamaa seenu keessaa barumsi duraaniitii fi kaammaa tokko miti ambooqannaan duraaniitii fi kaammaatu tokko miti jedhan. Kanaaf mee inshallah barumsa kaan illee jalaa qabaachuun barbaachisaadha. Barumsuma kana bichaa tirsii osoo hin ta'in kanallee itti deebinee yuunifoormii ulaagaa isaa guunnee barumsa baratuun barbaachisaadha. Dallaa irraan seenu osoo hin ta'in barrimaan seenutu barbaachisa. Daftara ammoo tiniin pireedii isaa muluu qabannee deemuun barbaachisa. Akka nama kaan lama daftara sadi qabatee dhufa. Ka pireedii isaa malee fidee dhufa ta'uu hin qabnu. Yuunifoormii uffata ajajaa barsiisaan nutti kenneen godhannee seenuu qabna. Kanaaf ammaaf ammoo tiniin wiixata dhufturraa saglaffaa kam akka seenuun beeku akkasitti qophiidhaan eegaa. Warroonni cimina qabna ofiin jettanillee wal eeggataa deemuun barbaachisaadha. Mee haga cimina keessanillee wal hubannaa wal qo'achiifnaa. Na hubadhaa isin hubadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum. Maaltuun 0-0 dha jee uummanni akka kennaan beektanii miree 0-0 argate sheekaan jedhan. In kolfitanii goo haganaa kolfitanii 0-0 jee uummanni. Ijoollee daa'ima ammallee jettee biran taa'ini namni durbaan xiqqaa jedhe ijoollee xiqqoo namni durbaan xiqqaa jedhe innu xiqqaanaan jedhe. Isaa jedhe. Meeshaan qoratamuun barbaachisaa jee bosheen illee. Gaafa kaanii akkuma kaan sheekonni baraatiin waan kitaaba keessa jira bara akkaataa dubartii wanni martuu dubartiin waan beektu seetanii ni jira. Kam gorarree sheen dubbiin dhufte laalamuu qaban mana yaalaa galuu qaban mana yaalaa galanii fattashamuu qaban ayyee dubbiin dhufte ka gaafa kaanii intalli daa'ima olma funnee waliin nyaannee dhugnee maal jennee taphachiifnee awwala isteeppii isin jettan sani beeytan step to step jettanii baraasiu kasuma goonanii hin deemne step to step. Dubbiin dhufte gaafa kaanii rifariin hin katabe rifariin mana yaalaa haa gahamu haa laalamu hin dhufnee taarika wallaahi ani dhugamaaf isiniin jee mana yaalaa geessine mana yaalaan beeytan kaanii miti isin kana bichaan ka dhukkubaa bichaan beeytanii mana yaalaa ka dhukkubaa bichaan beeytanii hire mana yaalaa finne ogguun finnu kanaa imimmaanuma buusuu jalqaban. In shakkee maaluma taateen tallitummaa boottisi oduu duraan quba qabna maal quba qabna dubartiin abbootiniin durbummaa qabdu maalleetiniin nama harkaa tattaaffatti qabanii hin dandayan girgiddan nama buufti jechaa dhagaye maarree kookaa laslaasaa nama harka gaggabdi laslaasaa wayiillee bituun barbaachisaa jechuun kana seenaa duraan mataa keessaa qabna ka sheekaan kiyya maal godharee mukkuree fayyaalessi kiyya akkuma jiruun jira. Intalli intala daa'ima dhugattuun harkattan gaggabdii maalan godhuu qabna laslaasaa ambi jette san bituu qabna afaanitti qabuu qabna mirindaa tokkoo fi ispiraayitii tokko bitanneet laa ilaaha illallah gaafuma achi kaahee intalli imimmaan jalqabde tariikaa barat tariik wallaahi kolfaan duuta maal goonaree intala mana yaalaa wayitaa geessineetiin hin jennu booyisuma jalqabde. Eeganii manni yaalii ufiin godhee yaalii ufiin gaggeesse gaafa kaanii maaltu jiraree akka isin beeytanii qullaan qulla baadoon baadoo zeeroon zeero qullaan qulla rifatuun ammaka kiu jechuun ammaka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka roobe adaamaa na fakkaatuun ammaka. Roobe Addis Ababaa fakkaatuun ammaka bakki jiru kun abbootiin dallona fakkaatuun ammaka sireen irra jiru marti abbootiin kiinnootiin qabrii keessa jiraachuu ammalleetiin
natti fakkaatu amma qalamni guutuu birrii seetaa yoo sana dubartii irraa argitu sana irree miti kana nu gaafadhu sooftii wanni guddatu sooftii wanni guddaa achi keessa jiru sooftii gurguddaa kanatu achi keessa keessa qalama aynata jahamoo aynata torba jiru bilookii takka deemnaan bule lammeen sun deemti qayyi sadeen sun deemti gurraacha akkana dibataa deemti mastawaatii mara achi keessaa qabu. Akkanatti torba ollaaf awwalayyuu maal jechuu beeytani na laallatanii jechuudha. Mastawaatiin bakka deemtu nama mastawaatiin yoo dhiirri ammootiin ijaan hin laalin ana irratti na qabattee mana deemti. Wantochi koo al takkattalu hin jedhu nan hordofne jedhu dhiirri nan laalle nan dubbisne jedhu maaliif yookaan dibata hir'ise jedhu yookaan qalama itti baay'ise jedhu. Maali ana kana waan na ajaa'ibe keessa haasawa sheeka kennaa sheekamiin birootiiti. Maabbabbayaan sheeni kenna wayitatti dawwalan nagama gaafatanii namni sibira jiraa jedhanii hin jiru jedhee haasawa san maaltu riikardi godheetiin ol baasa. Jara lamaan malee ammootiin namni jidduu hin jiru haasawa isaanii san osoo waan biroollee taate maaltu miidiyaa kanarra fichisiise. Eenyutu waraabe nama wayita san jalaa waraabaa jiru jira silaa inni namni tokkoon jiru jedhee. Wanni kun ammootiin mataa kiyya keessa deddeeme akkuma na keessa deddeeme yoo isin keessa illee deddeeme sagaleen sheeka kennaa akkamitti bahuu dandeette. Silaa isaan lamaan bichatu waliin haasayaa jira silkiidhaan. Nuti silkii maamabbayaanillee ka barbaanne onlaayinii irratti isin gaafanne warra majlisaatu gaafataa isiniin jenne. Warri majlisaa dhugaa ammootiin dubbisuun rabbiin ammootiin toobaa isarratti haa deebi'u. Nuti nama tokkollee hin jibbinu. Nullee rabbi rahmata haa godhu isaallee rabbi rahmata haa godhu. Nama diinii kana keessa gadhaabatu nama maraa rabbi haa godhu. Garuu haasawa san maaltu ammootiin onlaayinii irratti ammootiin oolchi. Waan jedhu wayimee gaafii natti taate wallahi. Osoo waan biraallee taate haganu. Sheeni kennaaf yookaan gurfachuuf ammoo waan biraan haasaa namni silkiidhaan. Osoo waan biraallee taate sheeka kenna badhetti baasan. Haasawni amaanaa bara. Amaanaan tun birrii bichaa miti bara haasawnu amaanaadha. Mee maa inni wanni kun maaltu? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awwaluu kiyya waa si gaafadha. Jaalala namaa ijoollee xiqqoo ijoollee guddoo nama guddaa nama xiqqaa rabbiin namaa kenna moo ammootiin namaa kenna? Rabbiin namaa kenna. Rabbiin naa kenne narraan fudhatin gara mara yoo deemu uf jajuu fi miti ijoolleen xiqqoo marti. Sheekaa roobee jetti. Hattan jaarsaa fi jaartii wal lolte osoo mata mana laaluutiin araaramti. Jaarsaaf jaartii wal lolte mataa na laaluutiin araaramti jedha. Garii namaa rabbiin qooda kana mee ilaala garii namaa ijoollee xixiqqoo ittiin sodaachisan. Deem kadii sii dhufe jedhanii ijoollee yoo bootti jedhan. Sheekaa roobee dhufi jedhanii kolfiti jedhan. Ittiin gammachiisan ijoollee oma booyaa jirtu. Si galaatam garii namaa ijoollee. Mucaa kiyya tokko waggaa lama. Sheekaa jedha hin gammata. Hin gammata ka akkasuma dhugaa hin mirkaane osoma booyaa jirtu jedhan ijoollee sheekaa roobee jedhanii jedhan hin kolfiti jedhan. Nama rabbi jaalatan Rabbillee akkas haa godhu. Garii namaa ammoo ijoollee ittiin sodaachisan kadii sii dhufe deeme yoo jedhanii kadii sii dhufe jedhanii ni sodaatti ijoollee. Abbadaa jaliiluun abbadaa ruuhiin tun hin baati jasadni bareedaan hin bataa. Yaa Allah aatiif samaadii kee maqaan. Sinki garing kabu taka maluman fuldure te daka. Sinki garing kabu taka maluman fuldure te daka. Amana kulinu amana numartu kajiru sirati hingamana. Numartu kajiru sirati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matakenna arra motini kinno akkuma beekamu Orruudha jirra. Bootii kanallee itti gadi qabee namni bootii kanatti uffataa iyyuu bar dalagaa qonnaa. In mul'ata. Dalagaa bootii kana mootiin namni bootii kanaa fi dalagaa kana ceema. Ilmi namaa martuu jireenyi kenna martuu asitti rarra. Jireenyi warri kennaa asitti rarra. Dhugaa keessan. Kulliin namaa mootiin magaalaa ka jirtullee haadhaa babbee mootiin jireenyi isaanii asitti rarra. Kaati magaalaa jirtu ka nyaattu ka bayyaayinatii jettu. Katibsi jettullee asuma achisiidhu osoo namni asii ammootiin waa
oomishuu baate osoo hatarri asii ammootiin galuu baate osoo qamadiin asii galuu baate osoo xaafiin galuu baate osoo garbuun galuu baate namni silaa ammootiin magaalaa taa'ee akka barbaaden ta'u yoo garaa waa qabaatte ati ammootiin magaalaadha akka barbaadde taatee akka barbaaddetti dubbattee akka barbaaddetti deemtee akka barbaaddetti uffatte maaliree bu'uurri waa hundaatu asirraayi kanaaf waytanan nama arrabsu ammootiin fakkeenya gabaree namaan jedhe gabareen barka si nyaachiftu gabareen barka ati akka uffattee bareeddu si goote gabareen bar ka akka tammallee waan gaarii irra raftu si goote osoo jarri ammootiin midhaan si geessuu baatte silaa nyaattee gadi hin baatu osoo jarri midhaan ammoo sitti geessuu baatte silaa uffattee gadi hin baatu kanaaf mee watii takkan tuudhaa hay itti jira sheeka Dari kana harka bataki oo adeemu bara adeemu kanuma misoomni qonna hada yoo kisee ro amma raachiin dhiiftanii bara kana jammaratta isinirraa fuudhu ango fuudhi me akkasii obbolowwan keenya obboleessa keenya kanallee rabbi barakaa haa godhu siillee barakaa haa godhu warruu tee keessa barakaa rabbi haa kaa'u rizqii tee bal'oo rabbi haa godhu ol fuudhee rabbi geessin deebisini jabaadhu inshaa Allah rabbi si haa jabeessuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.